جارسن قدو اي صرافوتي شيطان الرافوتي مقلن صرافوتي ولا المنامات يندو كلها بعدي صديقتي تسرفت شيطان اسيغو دم ور عربا سنك بعديس بينو متى ما تنقابتشو غيسن جران تلقافتشو عاد ترى عم بفوت جدرو الفوفتيلتي اي صافي الدري انت لا صافي كاري ما ست جري لا يسا قد ابو قادي ما مالك بجارسن من خاول حرامي فدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تبجالة تردتوتا كينا كم نقاف يا كيسان جرتني بتي نقاك أبنا الحمد لله الران تراكم أرقيتان فيديو هاريان دي بنيتني لبني جرا ما دالكو ديمنا. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالكسارتي برانك تكدلا قدامنا فرانك سن اسمعلي كيساري وانا قامت جسات أفاني ما أشوفه والله بالكيس أنا كوا بيكمو فاتيا وبليتيسي بكدلا قاتيكو بكبدي تلاقا دفني راندي بيه جرتي بعد السجين داي باتي سدي ترتي رفتي دلقا دفتي رادي بيتي واني تسين دلقا رايد دوبون في تلقا دبجوا كأني كان رواتين فيت سجتي ما دلقا تيتي دلقا شوفتي ما شاء الله تبارك الله ساني في دلقا بكدلقا رايته أشيكو بكبدي إجازة بوسيكو بكبدو akkuma tasaa bilkisan dalagaa dhisii waan ganama baatee galgala galtu jecha jechuudha mana namaati miti saniifoo isinitti himtu fi waan hin beekne jecha isinitti himuwani saniifi dalagaasi yaani midri iccitii faa ta'uu wala hin beeku hin himu dalagaa nama ta'an irraa xiqqisho adda saniifi wanti irratti dalaguu deemnu ammoo isin dalaga irraa yeroo dhuftu as dhufti duraanuu wali beellama waliif qabna jechuudha akkasiin as dhuftu yeroo dhuftu akkuma tasaa usente fatee asitti argiti fatee alas jirti jenneeni useensi na kurfaa irraa keessa maaliif as dhuftee fateyaani bizinesiin jettee nu gaafatte garaa qabdi waluma irratti arganii warri arabaa ari'anii garuu isin ijaazaa dhufte ijaazaa namaaf kennan baatii sadiitti ijaazaa san dhufte ijaazaa jechuun boqonnaa jechuudha boqonnaa dhufte boqonnaa san irratti nuti ammoo yoo dubbii jijjiirratti garaa qabdii akkasiin garaa qabditti arganii qopheessine jirra garallee laala kun jarqee dhagaamanti waan garaan seenaadha maal yoo qopheessine garuu namni garaa yoo qabaatellee waan xiqqoo garaa qabaata amma ifirraa hin baasuudha dhufee osoo ofirraa baasa jiru kana garaan na guddatee jaalallee kee tokkotu wal jaalanna na ulfeessetti akkamitti alatti namni nikaa takka malee nama ulfeessette alatti bilkisa waan akkana tanaa badan manfeetu ni beektan isinis saniif inshallah waan isin jettu walumaan kan daawwannu ta'a. Yaanki akkanaa sanallee maalirraa yaanni akkanaa isiniif dhufe jechuun keessa hin oolu isin bilkisan jechuu if daraniin hanqaan lubbuuti jedhamanu tana takka daraniin fatiyaa amanaa jetteetti hedduu takka ittiin dhaadatte jechuudha. Dhaadatiin seesii ittiin dhaadatte sanuma hojiirra oolchu jecha bakka dalagaatti dawwalee gisi dalaga irraa buutu ijaazaa gaafa dhuftu bilkisatti hin himini biraan koo dalagu jechuudha. Bilkisatti hin himini na bira kootu asumaan saniifi inshallah hanqa xumura viidiyoo keenya nufaana tura affeerra keenya kaameeraa dhifannee bilkisaa eeyna. Melka carqii akka isin kaatte wallahi hanga diraama dalgu san keessatti hin qabu. Isin eega kaatte turte laakiin abadan hin beeyi wanti carqii ta'uu hin garuma dhugaati carqii dhala laal kun. Tajarkee nama Deemsi tolchi. Nunnu kan kee waliin macalaa. Nunnu waliin macalaa osoo jabanneessite. Kana fakkaata yoonni fi isin maaliif akkana ta'e gaafa si deemu baatii sadii ture amma ammoo tu garaa baatii jaha amma lafjalee na jira fakkaataa lafjalee baatii jahaatti sina mana qabdee akkasii hanga xumura viidiyoo keenya nufaana tura amma dho'isuuf deemna asitti irratti dalaguu deemna wanni as dhufeefis asitti irratti dalaguu deemna bilqisa irratti sireen tana jaayiza sireen jaayiza asummaan tabiraa tanii fi dhugaan dhaltu fidi malee sireen moo jaayiza dhadhiisa kubbaayyaa guddaa tokko achirra jira gurra isaa keessa rakkatti masmaru jira jechuun viidiyoo adeemsi garuu isin yoo achirra ittis hin beeku wanti gadi hin dhiisanii jechuudha akkanuma dhiisu deeme kanas. Dhaabbachuu jecha dararee ammallee asirraa waan kufu deemu kana garuu. Nama garaa qabdu seetee numaatu iyyuu waan asii irratti naa jechuun malee waan maas itti dhabdee kan biraan gidduu lafa jirru.
Bintoo dhugee si dhugu si fidu. Dhugattu. Fikiraa bareeddu. Leef bintoo dhugaa leetu. Isee siin dhufte. Inni na keessa hin jiru bifa jiruu hin qabu. Alaaf maan. Bara eenyu. Bani eenyu banaa jirti ulaaf. Banaa jirti bani seeni eenyu. Kootu mufaaja harkasii qabna. Surprise! Mana arabaa wanni akka dhufte birraa kaamilaa bira mayte. Fayyada. Turte eega dhufte mali turte ati Manni dhufna. Abdiin faanis hin dhufna. hin dhufne. Namni hin dhufna. Gana hin dhufne. Akkamii dalagaa ati sii taate? Dalagaan bareedduu nagartu. Baadiyyaa dhagaa baadiyyaa mara lamaa taatee. Baadiyyaa Gabbattee dhufte. torbaan Garaan akkana olle dhiibatte. eega gabbattee dhufte. Gabbattee dhufte sii taate lakki dalagaan sun irraa humbuun adii dalagaa qaba. Yoom dhufte si fakkaate maal? Mallaanoo keessa taate. Yoom si dhufte si Yoo fakkaate? dhufte. Torbaan deemte. Torbaanii. Torbaan yoolii guyyaa kudha bari isa Guyyaa kudha lama eessa? as jirti bari. Lash guyyaa kudha lama hamaa Waa ijaazaa dhufte bari. Kubeetiin dhufee kan garabaan irra beekee naaree. maal sarrabbe? Yaalis. Maal kan sarrabbe? Gantii arabaa ittiin wal dhabaniiti. Akkasitti iccitii beeynan ofirraa gantii arabaa ni ari'anii gara dalagatti deemuun deemtu fatiyaan. Maal Sitti kan muus gaattee isin maal yoo yaatte? Wayyaatti. Silaatee wayyaadhaa. Eesh duba maal irra? Anna sanii irra jira. Maal irra duba? Waan namatti manii beekum jennee sitti himna beekumsa. Maal kan namatti himleessa jirti? Ni jirtiree wanni namatti himne waan iccitii faa yoo taate faa wanti isi jireenyi si kadhuun faa sitti himte. Lash incitii ana obboleettiin achi dhuftee natti himtu asitti guyyaa kudhantee Jaallaa lafta jee ture. akkamittiin siin lafa? Duraanuu siin hin gaadne amma akkamittiin siin gaadha. Jechuu kan sirnaan gachuun heerumte. Silaa hirmee wayyaani. Keef duba. Akkuma Heerumee namaan hin gaadde wanni ijaa. Sin heerumne bifu kana wanni akkana jirta. Maal irree wannummaan hin citee? Adiisee abuu. Maal kan duba naa? Ani laasii ni malaa Haimee naa mi'a haaminaatummaan naa hin tanaan raadhiisa. Fatiyaan Asukkara nakkaaftee uumma fa'a. maaliif as turtii taartaati guyyaa kudha ka gana. Illee jiree guyyaa kudhammaan asii goote. Yoo waan saccaalaa si waan saccaalaa nama arsoo sitti himne saditti aaruu ni dhiista guyyaa kudha as turuu isitti aaruu ni dhiista. Eebee isin kakkana wal mari'attanii mana Maalaaf yoo weer biluftanii fati Akaaluraa sokkuma. wali galeenya abdis ni dhufaatiin haajiin ni dhufa jeetiin dhufa walumaan dalini diraamaa jeeti awwaan akkanaatiif on dhufne eega walitti wanni etta mana keetillee Ay bilkisa maal tokko waan barfiin dhageenne bara gara maaliif as dirti maaliif sababni nama gaafattu sababa nan gaafattu sababni maali wanni siif dhufteef maali wanni siif dhufteef maali maalirra wanni dhufteef laal mijiyoon ni rakkatte waan ni akka jariis namatti himenis hin qabdu beekte maalirra ni ngirtu satti garaa isii kan garaaltee haamu jiddee bara maali garaa baay'ee. wantooti kan godhatan Waan adiisee amma qaqqabuutiin. maalirra maal ta'a Bargaatti gabaatii jageettee barkara wajji. waan akkanaan saddaqaare Waan waan akkanaa akkuma seente nu garaanis si bee maraanis furdatte gabaate jirti jirtu. Jechuun haa gabbatu namni ni gabbata haa jaarsan qabdu eessarraa fuuti shayxanarraa fuuti moo qilleensarraa fuuti. Fuudha qalma namaatiin hin dogoggora. Hatiya an waan akkana safaaxaa fi jinniin har'aa dhiisan waan akkana harkaa fi dhageettii hin danda'u tamaam odo seeniin boonaa jira obboleettiin xiyya akkana obboleettiin xiyya akkana jee. Yoo akkasitti dhaaddeetiin lattee firaan manatti laaffate. Laakiin amma fatiya anna wanni hin godhinneeti nami makaata lamaa akkana dhiisi. Dhiisi samichi yoo biifuu jiruun qabdu dhiibi keessaan manatti kan darabaatti dhukkubee akkasii mana yaalaa geessanii itti beekanii akka biraa Gubbaan obboleettaa fi maal bira lafni guyyaa kudhanas ta'e safatiya. Laalluun taasii. Akkamitti? Fatiya waan akkanaan irraa dhiisan baalogummaa akkanaatiif wanni akkanaan beenu nuti uumaa keenyatti waan deddeemtuun kan. Maal wanni akkanaa fatiya? Aadarraa qabna naa dhukkuba maaliin ta'a? Ni dhukkuba bishaan shi dhiigan qabdu mee dhugaati biintaa dhiisi. Kaamila. Asii yaamteeti mallee asitti wanni goote intala kana
Amma sasitti qabatta. Maal akkamiin godha duuba? Akkamiin Ammaa hunda nuti jirta kunoo. ariitu nama Maaliif bira gad? Hay maaliif bira gad yaa? Baatii sadichi teessee dhuftee shayxanaa si godhamu warra arabaa sanii kan Baatii jaagara qabdi baatii sadii maali? Torbaan ta'e amma muddii hundaan dhufu jira. Laf jalala jirte ganama kana hunda cinimutti raatee bira jiruun qabnu barate. awwan akkanaa hin dhabu. Hay Allahu billahi. Wallahu billahi qinarraa. maaliif? Hay nama gara mutu tasan qabdu bara. Jinni si garaa qabdi miti kan garaa jinni hin beeku teeke. Hay ati nama lubbuu nama hin dhoyin. Muddeen dhufu jira. Kun oolaa kaawwan jala itti kaatee bira dhukkubaa gattaa yaa Rabbi. Mudhisu dhukkubu miti saqee isaa illee abaa. Waan akkanaa dhagayitti wanni hin fadhu baalagummaa akkanaa bika barkeen dhayita. Musha ana gubbatti baatii sadi teessee. Hay eegoonni dabarta barta. Gurbummaan sanu mee gurbummaan na qabu sanu mee akkam jettame qaanyii Amma sana kam jettaa? Saan magaala san dabartee boorta. Manna dhufu jira muddeen dhufu jira. Waan dabarte deebisuun dandeenye jida walisii afaan arabaatii fi gandaan uummata taaksiitis beekan. Uummata ambulaansii. Amma kana gaafachuu keessan jiran. Tala gaafachuu. Jiru yaa gaafachuu. Allah dirqiisa amma hallii gotti goona baree. Gaafachuu naan jetti sana Ilmoo kana kanarraa fakkaatti. ilmoo kana hallii godhi malee amma bara amma loltus maaltu jijjiira. Inni dhukkuba naan jette sanu hin taane. Allah waan akkanaan beeku. Wallaa ummattiin bilbilee si hima ummatti telefoona bilbilee. Bilbilee amma ta'e. Sila akkam goota waan dabartu arraa miti amma bulfaa'uutu jijjiirra yoo dura olfooftee jirti. Eessaa fiddere intala eessaa fidde. Qaadhi maasitti jirre. Mee isee haqa dhabu qaadhimaa maal qabdi jaarsa namni haraami fida. Amma isaa jiruun qabdu rukusuun jirti ati sana dhukkubaa irratti waan biraa irratti haasofitame rabbii keetii. Jedan taasite maa keessaa illee. Hay dhiisi kaalbasa. Dura eegi safaan laabuna qabini. Saakkan godhana guddee. Sabitti yoo lubbuu lama dhalaatee intala tumtaan. Jinni dhalaa deemtu shayxana dhalti. Odoon dhalleen keessaa gara. Allah bilkisa bihaaki wallahi wallahi. La kuno aslaka basi yalla tafi basi kuno wallahi dubar tiranki dubar hay wallahi tiranki hay yalla kot bilki la kuno wallahi la shaytan duraan mana galuu deemti si muhaa jaarsi godhu kun asitti seente garuu as dhufu deemanii muhaa jawaan godhan jennaan bilbilaa wal quba qabna kasi jettee akkasi Dura kana naan jettee kana goonaa qonna. birraara Wallahi dalagaa haysan waan akkanaa namni dalaga. Waan akkanaa dalaga. Ani diraamumaa hunda dalagadhu deemaa na wallahi yalla dhiga qabatu waan kun ala gara Wallahi Shita istee of keessa fuudhu. kamera makana